Rabbi jadi dan Ingilizini keberapa mau Ingilizini kata cibori terani nagar depan daerah tu. Yoya kamdirtu hallelujah baay'ee bareeddumo baga jiraatani sirba kana miira keessa nagalche yeroo baay'ee sirbi kun waanuma macaafa qulqulluu dubbisaa jiru natti fakkaata jaalala labsa waltakaaluu dhiisaadha mata duree kana ilaallee haasa'uuf miti akkuma carraa ta'e dhaggeeffachaan jiraati abbaan sirba kanaa sagaleen kana ceenatti fakkaata yeroo inni lubbuun jirutti gaafadheen ture kolfumaan darbe sirba baay'ee bareedaadha yeroo hundumaa sirba hundi keenya dhaggeeffachuu qabnudha ga'oo waa dhaggeeffannee hojiirra hoshina ta'eef inaafaa obboleessa kee dhiiseedha ola ka'uu gadi hin qabineedha maaf itti naafta namoota baay'eetu naaffaan guutamee jira akka waan rakkoon keenya inni guddaan isa kana inaaffaan gadheedha cubbuudha kanseriidha namarraan ba'u jireenya namaatti naafa yoo ati poolitiikeenyaa taate siyaasa keetti inaafa jireenya gaarii yoo qabaatte inaafa konkolaataa bareedaa oofte inaafa baay'ee nama gaddisiisa kana hubateetu aceennu wallise fakkaata sagalee isaatti fakkaata isa jechuufis na rakkisa isa miti jechuufis immoo natti ulfaata garuu jechoota akkasitti jechoota babbareedaa ciccimoo akkasitti yeroo baay'ee kan gargaaramu aceera lubbuun isaa kan jannataa nuuf ta'u sirba kanarra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa maala sheerii godhaa namootaaf ergaa bareedaa qaba inaaffaa keessaa ba'a namoota inaaffaa qaban meelaalame ollaa keessanitti magaalaa keessanitti daddaalachaa deema madaatiin faa fuula gugurraacheesse nagaan qaban kolfan qaban of nyaatu mana keessaa nagaan qaban hiriyaa wajjin nagaan qaban nyi warra jechaa oolan warra inaaffaa qabanidha yeroo hundumaa kana yoo nyaatan hin gabbatan yoo uffatan uffanni irraan tolu konkolaataa isa maal fakkaate yoo qaban daddaalachaa deema mana bareedaa keessa jiraatanis digirii dhiisanii PhD yoo qabaatanis daddaalachaa isaanii deemu warra inaaffaan guutaman warra kun dhiisi inaaffaa obboleessa keetiidha wayir miila wal takaaluu wal jalaa xaxuu wal kuffisuu hamma diina irratti hojjetu caalaa wal irratti hojjetama obboleessa isaa dhabamsiisu maqaa balleessu xureessu waan taasofte waan saayitii lamaa keessaa isee sekondii 10 fudhatee dhuma si cabsuudhaaf warri kun warra inaaffaan guutame ofii mul'achuu barbaada si awwaale dadhabbii ati qabdu keessaani eenyummaa isaa mul'ifachuu barbaada cimina isaa mul'ifachuu barbaada gootummaa isaa mul'ifachuu barbaada hin danda'u garuu biyya lafaa kana irratti abtaamuun tokkitti dhuma dhalate la abbaan fedhe abtaamuu fakkaachuu hin danda'u marroon tokkitti dhuma jira akka shurrubbaa akka barbaadde dhaaddu akka barbaadde haasa'ii marroo ta'uu hin dandeessu jawaan marma tokkitti jira jawaariin ta'uu hin dandeessu ati immoo maqaan kee caalaa ta'uu badhaasaa ta'uu maammada ta'uu tolasaa ta'uu ofuma keetii ofii keetii of ta'uu yaale kan kee sana biraandii godhachuu isa yaaluuf nama sana fakkaachuuf yaale kanaaf inaaffaadha suni lakkoofsa dhukkuba inaaffaati sana keessa isin haa baasun jedha waaqayyo sana keessa isin haa baasu namoota inaaffaan guutame kan amma tokko yoon jedhe waa'eedhuma sagantaa gingilchaa irraa waa jechuu barbaade egaa almost gara ji'a tokkoof isinirraa badeen jira sababiin gara ji'a tokkoof isinirraa badee fi amma yeroon biyya alaa kana keessa yeroo samaraati akka biyya keenyaa ganna miti nu bira samara gaafa ta'u immoo manni barumsaa cufaadha maatii jira hojii jira ijoollee fuudhanii vaakeeshinii deemuu jira torban duraanii akkasittiin inni dhabamee ture torban isattaan immoo osfaanaan dhaqee achi as immoo deebi'ee ayyaana guddaa heriteejii magaalaa keenya keessa ture tokko ture achirratti hirmaachaan ture amma qooda kootii achi as immoo deebinee jawaartu immoo dhufee jawaaree wajjinis yeroo qabaachuu qabna keessummaatu nutti dhufee
keessummoota nutti dhufan hundumaa immoo simannee geggeessuun dirqaman qaba jechuun akka mataa kootiitti tan yeroo hundumaa abbaan fedhe haa dhufu namni Oromoo tokko magaalaa hin jiru keessatti sirnaan keessummeessa isaanii wajjin immoo biizii ta'uu jira kan hundaa walitti qabamee yeroo almost garajee tokkoof sagantaa isinirraa badeen ture amma torban kanaa kaasee walitti deemina waan baay'ee jira wanti giggilfamu wanti irraa haasofnu waan nama akka mata dureetti godhadhee isin yaasee kanarraa ifama naa godha namoota gidduutti bilbile kana hundumaa walitti qaburadheen sagantaa yeroo dhiyootti isiniifan fida kanaaf akkasitti naa hubadha waan biraa ta'ee otoo hin taane haaluma yerootu baay'ee biizii nu godhe wanta ta'eefan sagantaa hojjechuu yaalle sagantaa koo torban kanaa kaasee bakka dhaabne irraa kaasee isiniifan furadhee dhufa akkasitti naa hubadha baay'ee miisiisin godhee jira isin yaadeen jira amma naa danda'ame tunda keessanii wajjin iyyuu nagaan jiraachuu na yaala akka macaafni qulqulluun na ajajutti nagaan jiraadhuudha nama hundumaa wajjin wooma kana fakkaatatu engadda Jawaarii wajjin yeroo qabaannee haasa'aa turre maal na gorsitaa jennaanii hamma sii danda'ametti namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadhu naan jedhe waanuma macaafa qulqulluu natti dubbisaa jiru natti fakkaatannis artistiidhaa fi naggaadeen kan nama hundumaati namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadhu jedhe namoota hundumaa wajjin nagaan jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Siyaasa walii jibbuun, siyaasa walii fuuldura dhaabbachuun, siyaasa walii wal balaaleffachuun ajiraatu sun. Garuu akka ilma namaatti garuu nama xiqqeessuu, nama arrabsuu, wal salphisuu, wal quncisuu, gabaatti wal baasuu, wal takaaluu akkuma amma sirba isinii taphachiise kana sana keessa baanee siyaasa wal fuuldura dhaabbachaa wal jaallachaa odeemmeen tarkaanfanna. Deebinee walii keenya wal nyaachaa ollee saree walii wal nyaattu bineensa ofirraan dhowwitu jedhu jechuun isin sareera jechuu koo otoo hin taane mammaaksa Oromooti. Kanaaf namni wal nyaatu sabni wal nyaatu kabiraa ofirraa dhowwuu waan hin dandeenyee fi yeroo hundumaa anis jaalalan labsa jaalalan isinitti himaa hamma naa danda'ametti jibbiinsa namaa gaafa akkasitti ilaalamu waanuma nama kaayyoo hin qabne nama hundumaa fakkaatu otoo hin taane akka macaafni qulqulluun na ajajutti jiraadha namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadha jedha namoota hundumaa wajjin nagaan jiraadha jechuun siyaasa isaanii fudhadhaa jiraadha jechuu miti siyaasa isaanii kabajjee fi isaaniif hin kabajja namni kan kee akkasii kabaju kan namaa kabajuu qabdu. Baga nagaan dhuftan dooftoreen biyya keessaas dooftoreen biyya alaas dhuftaniittu ergaan koo iseen har'aa kanumaa sagantaa gingilchaa isinirraa badee fi torban kanaa kaasee isinittan deebi'aa namoota baay'eetu keessaan barreessee sagantaan kee erga FIB irratti darbuu jalqabee hin lalaaffatinaan jetta ani hin laaffanne FIB miti OBN OMN na laaffisuu hin danda'u gurbaan kun gurbaa Abdurrahim Mahammad faa guddisanidha gurbaa Saddiiq Umar faatu guddiseedha mucaa koorii iddootti guddina kootiitu wanti salphaatti waan geeddaruu hin danda'u. Waanan kabajaa waanan geeddaru garuu kan akkasitti hubadhaa yeroo dhiyootti isinittan deebi'aa sirba Hacaaluu sana irra deddeebi'aatiin haa dhaggeeffadhaa dhiisi inaaffaa obboleessa keetii miila wal jala takaaluu duwwaatti halkanii guyyaa hamma dhamaatu wal tumsuu wal ijaaruu irratti dhama'e jedha fayyaa ta'a galatooma sagantaa koo irratti wantoota baay'een isiniif fudhadhee dhufa waa'ee imala Jawaar magaalaa Edmonton waan raajii an argee hin beekne tokko faatu jira waan sanarraa isin dubbanna. Warri Facebook irraa kaasuu jira meesajii ergee warra gaazexaa baay'ee galateeffattee guddicha ingilizaa guddicha irraa ammaltee naan jedhanii abdaamuun fedhii galateeffachuun baay'ee namatti dhufa. Ana kamu tahu satu Facebook nanti begitu nada kau jadi kalau nanti kau beragama tu ada orang yang most consistent, nama consistent ni sebelum mau kamu, nama leso jindai ni, nama wahid tu jenis dah bersini. Rabbi jadi nanti gilci ni, kabra kamu gilci kerja cibari ni nagar depan daerah tu.